صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كينيا نهندي تبقى أنا أبي تجا ulama seti isitan alaman kami عيني في ألفس دامني تتأنسي أخلاق إذن سدين جيران العالم تجبوتو لابيك شيني كأن لما سدين تنانقوتا مي جنة الفردوس الآن رب سانا تيسسو نولي الله إساني رب حقوب سيسو أمتا إرافنة أن اللي برسيسات تولي بريرو قباب أسا حواسا qotee bulaadha jenne isaanumarraa nyaachaa isaanuma nyaachaa jira barataanis hedduu jira ulama'anii halqaatis hedduu jira ulama'anii xariiqaatis hedduu jira ilmiin tuni nama ufuun gaddudha hawaasaa isa malee jiraanna darasaan kumaatamaan lakkaa'amtu tun akka mana barnoota idilee siinqii maatii ofiitirraa warra ofiitirraa fudhatteetii miti fayyaatu bara qaariyaa jettee ummata kanatti dilli kun mana gandaatii nyaata mana qotee bulaatii nyaata harka qotee bulaatii nyaata nyaannee otoo isaan hin fayyadin kanaan nullee ajaa'iba nutti ta'e aniin amma ijjina jiitutu yoo laaltan waan shee adamii boo isin fakkaatan laa dogoggorina shee adamii fi miti kan boo ufiifin boo'aa jira jaartiyyoon gaafa duraa sahabaa gurguddaa Abii Bakr Siddiiq irraa gadi qabe khulafaa ar-raashidiina hunda waliin jaartiyyoo rasuulli ziyaaraan ziyaara jedhanii wayita deemanii jaartii ziyaaran jaartiin ufii boottee jamaa guutuu boochifte waan hin booyuuf isinii galee jettee nuti beeytaa rabbi nuun hambifanne sheeka keenna umrii waggaa 100 way kenneef rabbi nu kumataa asii ol waggaa 110 jettu waggaa 115 jettu achii ol achii gad jettu
علمي في عملها في عمل أخلاق ربك النبي عمري كان ربي سام كاهي خيركم من طال عمره وحسن عمله إساني كسب ربي أسبودا كتشون يراج إتان جنة بولنا في لا لا أشرف الخلقين عمري وقاجي هاتمات ربي فدته أبي بكر أكس وعمر أكس وعثمان أكس كبار صحابة nuti waggaa dhibbaa fi wayi nu bira taa'ani abbaa qaraasisanii ilma qaraasisanii ilma isaatis qaraasisan shee akkasuma akkasini nama sadarkaa kana gahe kichuunarraa kute jettee rabbitti yoo hadaba dhabde maasii godhuu dhabe rabbi sii ta'uu dhabe zalaalama humuun ta'aniiti yoo nun jee rabbi nuun lola nuti gaa dhiiroo namoonni akkasii nu hafanii hordofuu dandeennaa amala isaanii kana hambifachuu dandeennaa علمي نفتر علماء هدو جرا لكن أكنجي عملا في أخلاقا أمناي أبسك كسي أمنا أبسك كسي يومي كم بيك كم أبسك كسي يوركون تك أفتك بيك كمان bara dengaddaa koronaan ni dhufe rakkoon jidduu ulamaa keenya kanaatti arga isaanii tokkootuun hunda keenya araarsee nu qabbaneessee adda galle waytiin namni beekamu yoggaa rakkoo akkasii laasan ilaa yoo mootummaan to'achuu dadhabe namaatu akhlaaqaan nama horata akhlaaqaan biyya baasa akhlaaqaan nama baasa kun rakkoo keessa ofiifis galee namas rakkoo keessa galche kanaaf ulamaa'ni alhamdulillah hedduu qabna ulamaa gahaa qabna rabbi umrii nu haa kaahu akhlaaqallee hundugaa darasaa isaaniiti gariin keenya immoo darasaa isaaniiti darasaa isaaniiti carraadha kanaaf amma sheekaaf boo'u hin dhufne miti yoo beektan ta'aziyaafis hin dhufne wayita ta'aziyaa isin asitti aalamni hagas ga'u barattiin hagas ga'u bahillee achi jirra malee isin waliin hin jirra numa argina isin waliin boo'icha qooda fudhachaa jirra addunyaa rabbi kaleessee jira laali gaa haala ati beektu saniin isin waliin eenyumaa akka dubbate eenyu ergaa kiyyas akka dabarse dhaggeeffachaatiin ture amma gaa waan goonu sheeyinni keenya abbaa oromiyaatii miti abbaa Itiyoophiyaatiitu hangafa ulamaa Itiyoophiyaa kan amma jiruutu hambaa ulamaa Itiyoophiyaa ka dabreetti nurraa dabre waan ta'eef seenaa tokko dalaguu qabna jedheeti kan yaadu dhuunfaa kootillee miti na duras jedhamtee jirti isimarree yoo dhufe naa tolti jedheeti haa ta'u waan tokko tokko qajeelchuun barbaada malee kabajamooni pirezidaantiin naannoo Hararii
أكجرا أكما كيا في كما مشايخ ولين أما دخلي كان بيجي على تراني جرا ولين أبي إسال اللي أرقى تعزيا كان أفضل اللي ويا دبرسان نوكر تجنيه إسال اللي هي رجودو الرائق جنة بعد ربي هراريني هنغفا دينا بيا كينيا كنا إبلا بيا كينيا كنا فانغرني سيران قنورت هراري دچي إسان هوغانا نرجع دچي إساني أكن جن دچي تربي وان تاتي فياني استنجو دچي إسان بلچنا نرجع شيني قدان الدنيا بوچي سيكوني الدنيا جالك أبا إسان الرأيين أبان تأذي إسان نوتيس إسان التنف أرأى دو أمفتي كينات الرد سينا دلبو بربانا نوتي جرو شيء أمين إبرو ترد قاف شيء أمين إبرو نرادو أكستان جنة أودسون غتي تكنون قب أردن بدري أرآن ترسينا لفنوكاهو أبا قاف هنغاف شيء كيساني هنغاف شيء كيساني شيء أبادري نتيك أمن أرقى كانوا أرقى نور آخر مكان شيء أبادري قرام كانوا إذا ترى ندبنو أرقان تنا سيناتا كدالا بوبا جرون شيكا أكا نفيد دوتي إسانيت اللي نفيد جئي أرضي قبال أكا ميوج جدا هلقان علمي تني هند إسئي توفتا ittiin galii mataa ofii danda'e argatu maqaa isheenaatiin faawundeeshinii sobaa osoo hin taane sobaa ka maqaa ka dhagaatu lallaa afoobeetti hamtuu yaamnaan malee madda miti Harargee keessatti Itoophiyaa keessatti miti Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti inshaallah ta'ala obboleeyyan keenya kan ala jiran seeraan gurmaahanii koree wal ijaaranii irra mari'ataa jiru nus akka majlisaatti qajeelcha itti kennee jiru qorannoo gayaa tokko nu dhiyeessaa jennee ni jiru hayyoota qorannoo irratti hundoofneeti akkasumatti guyyaa du'aa waliin bahanii anillee 5 kenne anillee 50 kenne anillee 10 laa kanan barbaanne guyyaa du'aa awwaala irratti awwaala wal dhoowwuun irraa amma arganne ka mootummaa ceeyumsaa ba'da rabbiitii mirga guutuu ufiin uf jiraachisuu majlisni madda galii mataa isaatii misooma uumachuu labsiidhaan taa'e kanarratti labsiidhaan taa'e kanarratti fayyadamne waan bu'uura tokko hamma dhumaatiitti ulamaa'ni kenna bakka jirutti rabbii ufii malee akka namatti hin haajamne goone ilmi isaaniitti tafarruqa akka tahan godhuudhaaf humuun dhoowwa inshaa Allahu ta'ala ulamaa'ni kan liyatafarraqu bitta'liim nuti ulamaa khaddamuudhaaf uf qopheessuu qabna ulamaa khaddamuun diin khaddamuun ulaa jannataa barachuu hunduu jannata galuu barbaadna moo barbaadna
atis innis isillee hundi keenya qooda nu qabu fudhannee uf misoomsuu qabna jedheetii yaala. Asumaan carraa kanaan kabajamaan pirezidaantii naannoo Hararii obbo Ordin Badri wayin dogoggoree maqaa ilma kiyya gaahii ani miidiyaamaatti wal beekna hedduu bilbilumaan hin beeka malee qaama waliin haasofne yoo hin dogoggoree na sirreessitu. Bakka inni jirrettis manni isaa mana kabajaadhaati. Itti aantuun isaa ulamaa ni gaafa duraa Dr. Jeylaan faa lafaa maqaa Shee Adam yaamsiftu muftii Shee Adam yaamsiftu ta irratti misooma guddaa dalaynu nuu kennaa jedhaniini ni kenninaa jedhanii waadaa galan halaqaan kenna nutti galee isaan waliin bakka maltu qorannee kennina jedhanii isaaf bulte dubbii yaadattu moo yaadattan kan ayyee achi taa'ee dhageeffadhe waan ta'eef gallaanis gabaa hin nagahe amma kunoo innis gale kaa innis gale kaa egaa isallee ammumantan afaanii baasi hagana jedhiin hin jennuun isallee bulchiisa waliin waan beeynu waan ta'eef hojii manaa kaa maatiin isaa yookaan miseensonni isaa fudhatan san ammarraa hojii kiyya jedhee amma galee ajandaa kana lafaa kaasee jidduu dhugaa dubbachuudhaaf Harariin kuni Hararii feetan adaree jedhani nuti hadareettis beeyna duraatti hadaree jechuun hiikni isaa warra dursee qaroomee jechuu hiikni isaa waan biraa miti. Warra dursee qaroome jechuu qarummaan isaanii qarummaa islaamummaati. Qarummaa diinaa waan taateef diinaan kana jalqabni idaa kana namni ittiin gale isaan wanta ta'eef amma siyaasuma qofatti achi akka saabatan isaaniin eeyyamnu nuti. Jaariin nafarra jira waan abbaa akaakoo sayyoo gadhiisan hin taatu fi beekisaaf illee hin taatu fi baate. Dukkana keessatti yoo jabaatee rabbi kadhate malee wanni akaakoo abaaboo isaa galee gabaasanuuf godha. Nuti immoo alama hangas bahee dhengadda odoo birri mata takka darbaa jenneeni miliyoona meeqa akka guuramu beekuu dandeessu hin barbaadamne. Afaan sii galaata. Ilmiin haa rakkatu malee ilmaan akka hin rakkanne ulamaa'ii keenya gargaaruun dirqama. Ulamaa'ii keenya aanjessuun dirqama. Ulamaa'ii keenya ilmitti tafarruqa godhuun dirqama keenya. Rabbi nuu haa kadhatu ulamaa'anii darasaa walitti qabee Rabbi nuu haa kadhatu biyyateen ammaa hammana qaaqa jedheeti miti kan manaa bahe wanni beekuun isinirra jiru kaayyoon keenya kana sijaadaa sheekotaa kanarra immoo nama hin taa'a jedhee ulamaa'iin Hararii fi Harargee itti amane. Waan kiyya na beekanii miqajeelloo isin ga'e ulamaa'iin Hararii fi Harargee itti amannaan namni pirezidaantii jedhaniin kun durmaa dadhabaa bara mallattumaaf isa yaamanii abboo sintuu hin jedhu majeetiisi. Korematu waan fixee koreen waan fixeetuma waraqama dura keetti. Omaa jabaa aangoon qabu quba irra kaa'ima jedhaniin yoo inni mikmik jedhee tokkuma itti dhufee qaruuteen amansiisa jala taa'e kanaaf kanaa dhumaatti dha. Dhaamsi. Kaasaan gurbaan utuu qabna dhaamsi. Kanaaf jecha ittuun beeytu kanaaf jecha insha Allahu ta'ala waan ulamaa'in Hararii fi Harargee itti walii gale
ملقتي السوق هو نور رايك كان علماء إن هذا في هذا الجيش تجيه قطعه تسقطه هذا شيختين إنه ثم لاجئه أني شيخ تجاجوا بالمحاسني شيخ كن مفتي كن أما آخر من كان سيادة إنسان ترى نما كهاجئه نما شيخ بكبو وجئه وقاد قدامه تاعي أبي يقول كسيت دكان قال لي تجبر بالي إن أرجعتوا كأبر ما هاسين كأكشيء كجاجوان إن أرجعنا ما ألفا أفاي اسمه جروس خصان بودا ربنا وفق أجرا كسيت يجوا كروسانتيني كنا سجادة شيخو تكينا ترتس إنما اتكالا اسم علماء هرري في هررجة كتنيتي نبيس فتني يتكبوما إركينا درجنا من بكبوان كنا شامين إبرو أكسنا تومبتنا كان الليل تنولي بود الرسامنا ما نكبوتنا الليل ونجلا مكتير أنا تنتظر أرجان ساتي سيدي وانغو هيا دكتادا كنا أسرنا لقيفنا كان أسمر رتن تابا مي كبجمو كردانتين وانجي أن لقيفني صلاة دورة أبري شيكوتا زيارة لا تشد رحال بكتنا ويجرتي قالون أكا تفتو فنجن ويجرتي جن أنا نجرتو باركا أسمان ديمي صلاة اللي نتكلم دا صلاة الجماعة والناس إنسان سلابيتو إنسان ترسيس حرامة إنساني شيخ حامد اللي بيتو شيخ حامد بريسا وليقلا مجلسة فدرالاتي داعي قد دامي دي أنا قادر تاني كان هو ويتين يرو دعواتي كما كسني كن نوفي كما يوم برزدانتي سغالي جاكفنيتين أتشدني سلامني أسدني سلامني فيني مسافر في الرياض السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران دوسي شيخين قبل شيخين حاجي إبراهيم دقنا جان خرانا نانو هري دقنا جان أرى نتي بلماني متولد خلفني رب ما تولي نوفي يعني سبيا علام كده قالوا رب ماتو أكون أركن أكولت دفن ربين وان بربادي فلت نيجي دوتي شيخ آدم تولا نما شيخ قداد شيخ حق أقدار علمي في أخلاق واجهت اللي أكنان نوتيس أكموت ماتيس نجينيتيس أمة تقوم سرايس باين والقاراتون قاقي خيسو خياتين جال لسان خيسو خيات الله أكبر إنسان آخر موسانيتيس قد قدان الدنيا إنساني سكموت ماتيس بسنة جرا نوتي هبقو ركون أمامي إنسان برا دينيتي زيارة غونيتي إنسان برتي فرما تأركتشو تر نوتي سما سنة كمتي فودرتي أكمتي هو الجنة أكما شيخ حاج إبراهيم دوبتانيتي يادون خيني قدان سنة جوكي يماس سنيف شيخ آدم تولا شيخ أمة جفاتي شيخ سبات كوميتي شيخ نانو تكو فامتي شيخ خيني جفاتي وجوكي سنيف فولدراف معرف الجنة قاتين قدان سنة متأكد أكمل ثم نانو هرريتي بيجر سر بس تفانو بون
akka mootummaa. Faawundeeshiniin Sheekh Aadam Tuulaa dhaabbatee akka bakkaan gahu akka kaayyoosaa akka hojjetu waan barbaachisu cufaan boona. Saniif wajjin hojjannan malee waan isaan eegalan akka bakkaan gahu wajjin waan barbaachisan goonachuu fayyadu. Saniif isinillee galatooma dhufuu keessanittis baay'ee gammannee jirra. Fuulduraafis akka biyyattis rakkoo amma jiru cufaa waliin marii goonee wal dubbannee uummata keenya cufaa tokko goonee karaa misoomaa fi nageenyattis wajjin hojjannee inshaallah waan gaarii harkana jeetiin yaada. Saniif ani akka mootummaa akka pirezidantii naannoo Hararitti isin cinaan jira wajjin hojjanna jechaan qabaa. Galatooma. Umurree irraa asumatti dhaabna. Yaada manaafis maan kenninu mashaayikaafis hin kenninu nurraa deemeetiin jiraatu. Naafi isa osoo hin taane amma gaasheeka keenya waa yatiimaa miti nuti yatiima ofiin hin jennu. Sheekni keenya haga turaan male turaniiti nurraa ka deemani achi booda ka rasuullu irraa maganfatetti seenuun diddaaf rabbi isaaniif tahee gara ofiititti fudhate. Egaa wanni sheekni keenya eegalan akkaan ani akka majlisaatti yaaduttis akkaan ulamaa'in keenya guutuu yaadduttis cimtee itti fufti malee uf duuban deebitu insha Allahu ta'ala. Sunnaan sheekni keenya karaa nuuf kaahan sunnaan sheekni keenya karaa nuuf godhan barsiisan sheekni keenya nu eegalan cimtee itti fufti. Nutillee amma duuda ija teenna duraan uf gannee turre ija teenna takka as kenna insha Allahu ta'ala. Majlisni naannoo Hararii jiru nu bira jira. Jiruun Sheekh Salaam Faajii eega waaniidhaan amma dubbadhu tana kuban dura jedhe yaani inuman qaadu kan hojiirra oolu qaama gadhaanu kan qaama hojiitti dhiyaatu kana jechuudha. Kan hojiirra oolchu waaniin amma dubbadhe tana ittiin makne hojiirra akka ooltuun barbaanna waan amma dubbanne kana guutuu takkatti illee isillee tatirfii ta hojiirra oolle takkaan qaayne. Sheekh biroo miknaata malee miti kan tuqe. Sheekh biroo maanshii kenna wanta nuti walitti qabne nu calleessa jechuudhaaf waan biraati fi Sheekh biroo kan dubbadhe. Nuti immoo haala mijeessinee hojiitti bobbaafna jechuudha. Maal waliin haasoftan dhiise moo? Sheekh Jamaali? Isa kana akkamitti hojiirra oolchina kan jiru haala amma nu eegalle kana kabajamoo pirezidaantii kennaa waliin sa'aa kanarra isammoo akkuma beekan qalbiin gammachuudha yoo taatellee hojiirra oolchuudhaatti hin baay'ata. Nu hundinuu akkasuma nama jala galee harka qabee boo hanga duraa jette sanga waan addee misrallee jette waan atillee jette waan as kenni gaa jedhanii as kenni jedhanii immoo lafa nu barsiisi jedhanii nu beektaa asiin eegalle jennee malee godina guutuu darasaa isaaniitu jira achitti illee achi goone godina sana hundatti faawundeeshinii Sheekh Aadam goone damee isaatiin banna jechuudha. Isin irratti asirraa karuu dameen godhamuudhaaf manni guddichi ijaaramuu qaba. Mee waan akkamii godina biraate kan dhufe akka biran tarree eeggachuu qabda kanallee Usmaanuu si argeetu. Yoo Adaamaa waan sibila dabru kennite salphina qaba. Kan dhuurreetti si harkaa ta'a bara. Akka nuti damee jibban usee kan hunda yaada keessa galchuudhaan waan fakkaatu irraa nu qeebaltanii kan amma keessa galee komitee majlisaa naannoo Hararii